Yooyyaa ammas yooyyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya akka waaqaa koora uumaadhaa kooda raamatti sanaadhaa qabu warra sanii bareef kan bultan nagaan bultanii sanii jannaa warra sanii dhiheellee akka bultan salaamullahi alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuune nooruu hariibuu qariibuu anaa dhufuu welcome Shabba Media. Sagantaa addaa ta'an irratti keessumallee maatii Shabba Media kan ta'an Profeesar Hussein Kadir qabannee sanii dhiyaannee jirra. Gaamee akka aadaa Oromtichatti nagaa wal gaafannee isaan dhaleessine sammooda kallattiin gara sagantaa keenyaa seenna. Profeesar Hussein Kadir anaa dhufu welcome Shabba Media deero. Ana gamme atis Shabba Mediaanis hedduu galatooma waan affeertaniif. Fira keenya nu kabajanii asitti nu argamu keessaniif nu wayyooma umrii dheertuu fayyaa hojiisanii hawwina. Thank you very much. Gaa ilmaan ayyaa kallattiin gara sagantaa keenyaa seennaa irra deebinee gaan waliin turan fira keenya sanii haa taatu. Profeesar yeroo ammaa tana keessatti waa hedduu deemaa jira biyya teenya keessatti. Gaa hunda haasofnee hin dandeenyu. Haa taatu waan ijoo taatee haga firii haga muraasa tokko qabadhee sanii dhiyaadhee tan jira. Mee marii biyyoolessaan waan amma ajandaa tahee miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alatti illee akka maletti hafarfamaa jiru irraa illee dubbatamaa yaadni illee irratti wal jijjiirataa jiranii. Mee gaafii kiyya kan duraa odoo beetee ololuun taanee busheessuudhaa fi minimaajiillee godhuudhaaf odoo hin taane in principle biyya akka teenyaa tanaaf qaamni hedduullee waa hedduurratti illee wal dhabu kana keessatti mariin biyyoolessaa ni barbaachisaa hiirraa isanii jalqabu barbaada. Kanumaan illee waliin naa hiitanii dhiifama gaafii walitti takashuu kiyyaa fi adeemsi marii biyyoolessaa akkam ta'uu qaba dhagaa muuxannoo biyyoota adda addaarraa akka fudhatanii tokko mariin biyyoolessaa ni barbaachisaadha. Lammaffaa yoo ka barbaachisu taate hoo adeemsi isaatu akkam ta'uu qaba. Gamme gaafii bareeda na gaafattee tokkoffaa mariin biyyoolessaa barbaachisaadha kan jedhu hedduu barbaachisaadha. Keessaahuu biyyoota lola keessa turaniif rakkoo keessa turaniif akkasumas waldiddaan adda addaa jiru keessatti marii mari'achuun hedduu barbaachisaadha. Mariin biyyoolessaa isa murteessaadha. Muuxannoon biyyoota adda addaas kan garsiisu kanuma warri argitee rakkoo akkasii keessa seenee keessaahuu lolaan booda kiraayisii guddaan booda waldiddaa guddaan booda yaanni addaan faffagaate walitti dhufee akka argitee bilchaatee gara tokkotti deemuu danda'uuf marii geggeessuun dhimma murteessaadha. Keessaahuu jaarraa amma keessa jiru kana keessatti yeroo hunda qawweetti gamuu irra qaamni biyya bulchus haa ta'u qaamni argitee wanni hin ta'iniif jiraatee rakkoo keessa galee diddaa keessa galee lola kaasus argitee mariidhaan rakkoo hiikuun yeroo amma jiru kana keessatti hedduu barbaachisaadha. Biyyoonni hedduus itti fayyadamanii jiru. So mariin biyyoolessaa geggeeffamuun qabu barbaachisaa miti wanni jedhamu jiru. Hedduu barbaachisaadha. Keessaahuu haala amma biyyi keenya keessa turte ilaalchisee rakkoon hiikamuu kan danda'u haaluma sanaani. In principle kana fakkaata. Garuu ammoo mariin geggeeffamu keessaahuu mariin biyyoolessaa kamiyyuu ulaagaalee guutuu qabutu jira. Yeroo hedduu irra deddeebifnee kaafnee jirra waan kana. Tokkoffaa hunda ammataa ta'uu isaati. All inclusive. Qaamonni rakkoo qabnaa, waldiddaa qabnaa, yaada addaa qabna jedhu hundi keessatti hirmaachuu danda'uu qabu. Inclusive jechuun kana qaamota argitee wajjin hojjettu yookiin walii galtu yookiin si gargaaran si bira dhaabbatan qofa osoo hin ta'in qaamota siin adda ta'an kan siin lolan fakkeenyaaf warra qawwee qabatee lolu jaarmaalee siyaasaa si dura dhaabbatanii si morman hayyoota beektoota qaama adda addaa kan argitee diddaa qabu mufii qabu gugurtuu qabu gunguma qabu ufitti dabalanii
waliin mari'achuun barbaachisaadha. Yoo kanan ta'in all inclusive wanni jedhamu sun ulaagaan sun hin cabaa jechuudha. Kuni cabnaan jalqabumarraayyuu yookiin eegalumarraayyuu dubbiin ni battii jechuudha. Ammataa ta'uu qaba. Inni lammaffaadha bilisa ta'uu qaba. Wanni akkanaadha keessaahuu mootummaan keessa waan jiruuf mootummaa irraa bilisa ta'ee uf dandahee yookiin mootummaa qofa osoo hin ta'in jaarmaya siyaasaadha kan dhimma sana keessatti argitee humna guddaa qabu kan mootummaa ta'e jechuudha. Isaa wajjin isa jalatti hiriiranii yookiin isa jalatti galanii yookiin isaan eemaramanii osoo hin ta'in independent ta'anii uf dandahanii akkasitti socho'uu qaama danda'u yoo hin ta'in argitee fedhiidha yookiin ammoo waan mootummaan yookiin jaarmayaan suni barbaadu qofa calaqqisiisuu dhufaa jechuudha. Inni biroodha hirmaannaadha. Hirmaannaan gara hundaa jiraachuu danda'uu qaba. Eenyuyyuu kana ilaallata jedhu. Qaamni argitee biyya san keessa jiru hundinuu ka biyya san keessa jiru qofa osoo hin ta'in ka biyya alaallee jiru dabalatee biyyi suni tiyyaa na ilaallataa. Biyya kiyya warri jedhu hundi dhimma kana keessatti dhufee mari'achuu danda'uu qaba. Kun ammoo participation isaa ol ka'aa ta'uu danda'uu qaba. Irratti hirmaachuu danda'uu qaban. Yeroo baay'ee ka asii gad darbamu osoo hin ta'in hawaasa irraa ka ol dhufu ta'uus danda'uu qaba. Kanumaan wal qabatee hirmaannaan qofti gahaa miti bakka bu'iinsi jiraachuu danda'uu qaba. Eenyunni warri irratti hirmaatu sun. Okay? Warra argitee mootummaa mormaa jiru qawwee qabatee lolaa jiru jaarmayaalee siyaasaa garaagarummaa mootummaadhaan qaban kan mootummaadhaan dorgoman mootummaan dura dhaabbatan ummanni keenya waan akkanaan arganne waan akkasiin arganne jedhanii falman isaantu keessa jira. Hayyoonni argitee egeree boruudhaa biyya qajeelchuu danda'an kan ammoo mootummaan waliin taane yookiin waliin galle yookiin kan morman keessa jiru. Abbootiin qabeenyaa, abbootiin amantaa, dargaggoon, shamarran qaamni biyya sana keessa jiruu fi biyya sanaan ala jiru hundi kan isa ilaallatu bakka bu'iinsa argatee mul'achuu danda'uu qaba. Because keessatti yoo mul'atin sin ilaallatu jechuudha. Yoo keessatti mul'atte waan waliin mari'attee walii galtee hojiirra oolchuuf deemtu. Yoo wannoonni kun hin jiraatin rakkoo ta'a jechuudha. So amantaallee horachuu barbaachisa. Dialoogiin akkanaa yookiin dialoogillee mariin akkanaadha. Amantaa uummata biraa qabaachuu danda'uu qaba. Amantaan qabu taanaaniin sadarkaan inni hojii irra ittiin oolu yookiin ittiin raawwatamu hedduu gadi bu'aadha. Gonkumaa wanni akkasii argitee qaama muraasa qofa fudhattee qaama si gargaaru si wajjin dhaabbatu argitee waan ati jettu fudhattee siif jilbiifatu qofaa wajjin mari'attee waan tokko yoo murteessite dabree daran ufiifuu rakkoo biraa uumuu danda'a. Biyya ijaaruu osoo hin ta'in gara biyya diiguutti illee deemuu danda'a kan jedhudha. So in general gaaffii ati na gaafatteef mariin biyyoolessaa hedduu barbaachisaadha gaaffii wayituu hin qabu. Garuu akkaataan inni itti deemu uumamni isaadha. Fakkeenyaaf koomishinii uuman san ilaalchisee akkamitti filataman eenyuun bakka bu'an akkamitti bakka bu'an warree amma mari'ataa jiru eenyuufaa isaan eenyuun bakka bu'an kan jedhu hundi laallamuu danda'uu qabaa jechuudha. Baay'ee ulfaadha Profeesar. Qabxiilee isan kaastan jajjabduu kaaftanii jechuudha. Hundaa ta duraa inclusive ta'uu isaa representationii barbaachisuu isaa waa'ee participation illee kaaftanii stakeholderoota hundaa'u ammaas beetee ifiifuu independent ta'uu isaa waan silaa dhugatti naashinaal dialoogiin tokko itti milkaa'u hundaa'u tarriftanii jirtan. Duuba san keessaa mee waa'ee tamaqaati isaanumaa yaadarra kannata. Tamaqaa dialoogii fi konferensiin wal dhabaa jechuudha. Dialoogii waggaa jennee waliin dhaammachuu malee mari'achuu miti. I think wanti amma deemaa jiru akka afaan Ingilizitti correctly, perfectly deemaa jira. Hoggaa ammoo afaan Oromoo deebifnee dogoggora maaliif hoggaa jennee
Dialogue kajuu san nuti mariitti deebifne. Marii mika godhamaa jiru dialogue godhamaa jira. Namuu yaaduma darbatee deema. Wanni beetee mariin ammoo guduunfa qabdi jechuudha. Mari'atteeti baaqaa callaa adda baaftee cuunfitee calaleessitee ejjennoodhaan achi baata. Kun amma already Professor Tichi ka hogganullee waliin ni jee maali? Nuti warri irra waliin dhufan kuni akka beetee ejjennoo qabaatanillee hin barbaannudha. Ejjennollee qabaadhaa jennee irratti hin dhiibnudha. So basically beetee gunguma guurataa jiranidha. Oromoon amma gadaa keessatti gunguma jechuun haasoo mariirra alaati. Haasoo beetee namni mana keessatti amma karaa gubbatti amma informaallee haasoo gunguma jettiin. Marii bira dhufnaan ammoo abbaa qabdii jechuudha. Akka itti dhumtu qabdii. Mee kanarrattuu yaadanaa kannadha. Daayilogii deemaa jiramoo? Gungummi deemaa jiramoo? Marii deemaa jira Professor? Wanni tuni argitee daayilogii yoo taate xiqqashoo humna qabdi. Namni hundinuu yaada isaa qabatee irratti wal farmaa, irratti wal mormaa daayilogii geggeessaa jechuudha. So dhumarratti gara mariitti deemuu danda'u. Dura irratti hedduu hammaataa ta'uu danda'a. Maaliif hundinuu ka ofii qabatee waan dhufuuf waan sanarra dhaabbateeti kun hin ta'a sun hin ta'u sababii kanaan sababii seenaa haa ta'u adeemsa haga ammaa tureen haa ta'u daayilogii geggeessuu jechuudha. Egaa achirra hundaa'eeti mariitti xiqqashoo mariin akkuma waan beekamu irratti mariin geggeeffamuudha. Afaan Amaaraatiin isa wuyyit jennu agraawi wuyyit jechuun hin danda'ama. Daayiloogiin garuu sanarra ol ka'aadha. Wannoota irratti wal diddaan jiru. Wannoota yookiin dhimmoota irratti walii galamuu dadhabe irratti hundinuu humna qabu qabatee dhufee daayilog gochuudha jechuudha. Sirnaan walitti haasa'u actually seera qabaa. Ammoo yaada isaa qabatee dhufa hundinuu. So marii qofa osoo hin ta'in wal dura dhaabbachuun wal argitee walitti haasa'uun wal amansiisuuf deemuun kind of humna wayii qabaa jechuudha. So gara mariitti gaafa deemame innuu lallaafaa dhufee booda gara walii galutti deemamuu danda'a jedheetii yaada. Afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromootiin akkuma jette wal qixaa miti wanti isaadha. Whatever the case national dialogiin isa fakkaata. Dialogii geggeessita malee argitee waan dhume waan irratti walii galame qabattee dhuftee waan walii galtee hin haasoftu. Literally jalqaba irratti baay'ee raafillee ta'uu danda'a jechuudha. Akkana jechuun beekatu isteeppii hafee jiraadha. Yoo mootummaan kun amma daayilogii kanarratti dhaabee ajanduma walitti guurate malee furmaata lafa keenya gara marii cahuudhaaf konfirensii biraa ammas organaas godhu isa barbaachisa. Isteeppii inni kaayyate ammoo daayilogii kanarraa ka'eeti gungummii sana walitti qabatee paarlamaa geessuu deemu. Silaa naashinaal daayilogii kanaa fi dhimmi kun gara paarlamaatti deemuu dura mariin takka hin barbaachiftu jechuudha. Maaliif wanni amma deemaa jira akka amma beetee FIFA baranaaf fakkaattii jechuudha. Kubbaa baranaa ta Arjentiinaan beetee akka malee feevirat taatee fakkaattii jechuudha. Ta'uu feetee booksiidhaan si dhootee namni kan yalootti harkatu jechuudha. So mootummaan nama ofii fidatee kan beetee achi keessa miseensi paartii biraa hin jirre even jaarsi beetee yaada adda qabullee jira ka paartii qofa miti. Abbaan qabeenyaa ka yaada adda qabullee keessa hin jirre ka warri lolu keessa hin jirre even termiin daayilog jechuun bar humna lama ta'an beetee oppozitii taateetu walitti dhufee wal hubachuudhaaf interakshinii saniitu daayilogiidha malee beetee Professor Hussein Ifgaammeyyoo beetee isaan lachuutu miseensa shabboo miidiyaa ta'an daayilogii ta'uu hin danda'u. Because we are nuti beetee marii gaggeeffachuu dandeenya. Already we are in the same wanniidhaati. Daayilog jechuun qaama lama qabee fi lamaa ol kan ta'an yaada adda addaa qaban ejjennoo adda addaa qaban. Inumaa tokko wal lola jechuudha. Gwa daayilogii taate nama kaleessa gaafa nagaa wal dubbisuu hin dandeenyeetu yaalii dhufee wal dubbisuudhaa saniinan daayilog jaan. Sogaa ulaagaa daayilogiidhaa ta'u guutee walitti dhufiinsi irraa kun yoo qaamni biraa kan isaanii mormu keessa hin jiraatin. Aggammee waan bareeda kaaftee tokkoffaa durumaayyuu
ulaagaa fi san keessatti dabaluu kan qabnu waa'ee osoo gara national dialogue mariillee haa jennu waan feenaa haa jennu dura kan ta'uu qabu lolli dhaabbatee qawween lafa kaa'amee ta'uu qaba. Qawwee qabattee mariin hin jiru jechuudha. Kana jechuun haa hiikkatanii yookiin qaamni tokko haa hiikkatu sun no lolli dhaabbatee dhukaasni argitee afaan qawweedhaa gaggaragalee yeroodhaaf at least taa'anii waliin mari'achuu danda'u jechuudha. Daayaloogii gaafa geggeessitu qawwee gaditti wanti hafu hin jiru. Hundinuu yaada isaa ibsachuu mormuu irratti argitee sirnaan wal loluu walitti haasa'uu achirraa jalqaba booda suutaan waliigalaa deemtaa maritti dhufee wantichi mammari'ataa deemtee dhumarratti akkasitti banteen dhiistu actually waliigaluu danda'uu qabda dhimma sanarratti. Marii geggeeffamuun waliigaltee wanni qaamni achi jiru sun hundi osoo bakka bu'aa uummataa ta'e osoo akka reef jenne argitee inclusive ta'anii mootummaarraa independent ta'anii hirmaannaan isaa ga'umsa qabaatee bakka bu'iinsi jiraatee amantaa horatanii argitee akkasitti walitti dhufanii silaa waa guduunfanii deeman jechuu osoo guduunfin immoo yoo addaan deeman marii utaanaanati mari'achiiftee akkanumaan addaan hin galchitu gara tokkotti hiiteeti kan guduunfamuu qabaa jechuudha. Essentially kan jedhaa jirru ati samma kan kaasaa turte durumaa kan mari'achuu qabu yoo marii taate warra waliin galletu mari'achuu danda'uu qaba bar. Warra walii galuu miti. Warri walii galu wama irra mari'atuu hin qabu jechuudha. Amma kan fakkaattu or ajandaaleen define ta'eera. Eenyu define godhe kana osoo mariin kunuun geggeeffamin yookiin koomishiin kun dhaabbatee argitee maallaqa sana hunda itti fixee yaada 8 kana osoo hin fitin duraayyuu yaadichi suni beekamaadha. Investmentii biraatuun barbaachisu ture because yaadicha sana warri promote gochaa ture jira. Roadmap jedhanii warri olii gaffiigaa turan gaaffiin isaan kaasan fakkeenyaaf ijaarsa biyyaa akkamitti isaan ijaaruu akka barbaadan beekamaadha. Caasaa mootummaa ilaalchisee wanni isaan barbaadan beekamaadha. Magaalaa federaalaa argitee magaalaa Finfinnee magaalaa Dirree Dawaa ilaalchisee yaanni promote gochaa ture ni beekama. Miidiyaa alaa kanaallee atis madaqeetta amantii ilaalchisee ijaarsa argitee dhaabbilee adda addaa ilaalchisee hawaasummaa diinagdee akkasumas bulchiinsa biyyaa ilaalchisee nageenya biyyaa ilaalchisee waan promote godhamaa ture hin beekama jechuudha. Literally fakkeenyaaf sirna federaalaa ilaalchisee federaalizmiin amma jiru hafee bishaaniif lagaan gaaraan ta'uu qaba. Kan sabaaf sablammootaa kun hin ta'uu warri jedhaa ture jira. Isaatu ol bahee dhufee jechuudha. Inni lammaffaadha lafa ilaalchisee kanaan duras jedhamaa ture kan dhuunfaa ta'uu qaba kan mootummaatiif uummataa ta'uu hin qabu jedhaa ture warroota santu amma ol dhiibe jechuudha. Finfinnee ilaalchisee Finfinneen argitee gonkumaa handhuura Oromiyaatii miti, ta Oromiyaatii miti, qaama Oromiyaatii miti, qaama of dandahee warri jedhaa ture jira. So santu ol bahee dhufee jechuudha sii galeera. Keeyyata 39 eenyu akka heera mootummaa san keessaa akka ba'uuf mormaa ture hin beekama. Ajandaa eenyu akka ta'e alaabaa ilaalchisee rakkoo ture beekamaadha. Alaabaan mootummaa kan argitee heeraan kaahame osoo jiru alaabaa biroo qabatanii olii gad deemaa turanii sunis rakkoo mataa isaati amma ol bahee gara inni itti deemu hin beekamu jechuudha. So all this hidhaan ajjeechaan gadadoon biyyaa nama buqqisuun ajandaa eenyu akka ta'e baay'ee beekamaadha. So sababii kanaati argitee wanti lolatti deemamee biyyi tasgabbii dhabee filannoo mataan isaa eenyu keessa hirmaate. Amma gaaffiin guddaan isa. Warruma kalee argitee roadmap hojjenne kennine mootummaadha jedhu santu achi dhaabbatee ammallee waliin akka mootummaa ta'aniiti achi keessa ta'anii shaftii adda addaa hojjetu. Dhimmi abbaa biyyummaadha eenyu kaasaa ture eenyu dura dhaabbataa ture. Kana hunda yoo laalte ajandaan kun set ta'ee kan dhufedha. Nearly defined ta'ee dhufe jechuudha durumaa jalqabumarraa. Kuni hin hojjetu. Kan hojjetu abbaan dhimmaa keessa jiraachuu danda'uu qaba. I think kana discuss goona na fakkaata. Warroonni argitee diddaa
garsiisan. Keessaa warri qawwee qabatee daggala jiru. Dhimmi kanarratti hirmaachuu danda'uu qaba. Jaarmaaleen siyaasaadhaa jajjaboo ta'an kan mootummaa dura dhaabbatanii morman hirmaachuu danda'uu qabu. Hayyoonni, beektonni argitee kan isaan jala fiigan qofa osoo hin ta'in kan isaan morman waa itti argisiisuu danda'an, dura dhaabbachuu danda'an. Isaan kanaa wajjin mari'atta malee yookiin daaloogii keessa seenta malee warruma si fakkaatu walitti qabdee yoo wajjin sirbite sirbichi sun sirbuma ta'ee hafaa jechuudha. So hin ceesisu. Kanaaf rakkoo jiru dhugaadhaan hiikuudhaaf falli jiru hunda ammataa waan ta'e diyaaloogiin geggeeffamu yookiin mariin geggeeffamu. Mootummaan yookiin jaarmaa siyaasaa biyya bulchaa jiruun ala kan ta'e isarratti kan argitee hirkateen deemne. Hirmaannaa bakka bu'iinsa akkasumas amantii uummataa kan horate ta'uu danda'uu qaba. Yoo kan hin ta'in sirban taane ta'a jechuudha. By the way, murteessuu hin dandeetta amma. Murteessuu hin dandeetta yookiin waliigaluu hin dandeetta. Murteessuullee humna akkasiillee qabaachuu baatan isaan waliigaluu hin danda'u. Garuu boru hojiirra oolaa gonkumaa ooluu hin danda'u. Gonkumaa ooluu hin danda'u. Kanaaf dhimmoonni tokko tokko argitee dhimmoota heera biyyattiitiin wal qabatanidha. Dhimmoota sabaaf sablammootaan wal qabatanidha. Fakkeenyaaf dhimmi federaalizimiidhaa dhimma sabaaf sablammootaan wal qabateedha. Heerri mootummaadhaa kan amma jiru kuni gaafa 1995 akka labsamu godhamu kaayyoon isaadhaa gaaffii dantaa sabaaf sablammootaa deebisuuf ture. Kanaaf ammoo hedduutu irra wareegamee hedduutu irra dhumee waan kanaan dura illee kaasee ture. Sirni federaalizimiidhaa waan karaa irraa itti goramee miti yookiin ammoo waan Ihaadig jaalatee fidee miti. Ihaadigis rakkateeti solushiniin jiru isuma qofa waan ta'eef fudhate. Maaliifi dur irraa jalqabee gaaffiin kun turee jira. Gaafa Haayila Sillaasee turee jira. Gaafa Dargii turee jira. So hojii irra oollee hin deebine Ihaadig rakkannaaniin introduce godhee garuu hojii irra oolchuu dadhabe jechuudha. Waggaa 27 ammallee sabaaf sablammoonni akkasumatti tumamaa bahanii jechuudha. Keessaa kan Oromoodhaa. Ittuu abaasee jechuudha. Kan wacalatti Profeesar amma gaaffii haasawaa keessan keessaa gaaffiin gariin haa dhuftee eega wanni walitti dhufe tun waan wal fakkaatu taate leessee garee takka yoo taate waa lamaaf rakkachuu isaanii mata tokko gungumiidha silaa marii jechuun dandeenyu walitti dhufanii walitti gungumaa jiranii walitti gungumanii waan murteeffatan kan ajandaa isaa qofa seet godhuudhaaf hoggaa 4 irraa fudhate. Marii jechuudhaaf ammoo ji'a tokkoon nu barbaachisaa jechaa jiran. Silaa ifiifuu the other way ta'uu hin qabu jechuudha. Ajandaa seet godhuudhaaf baatii 4 nurraa fudhate mariidhaaf ammoo amata 4 nu barbaachisallee irra loojika ta'uu hin dandeessu jechuudha. Xiqqishoo waan amata 4 beetee oduu guuruudhaaf gungumii ganda keessaa guuruu amata 4 sirraa fudhate akkam gooteeti waan gurguddoo 8 lafa kaayyette ji'a tokkotti mari'attee furmaata lafa kaa'uu dandeessaaf kun gaaffii tokko. Maaliif ittiin fufsiifneedha maaliif ammaaf haga filannootti aanu sanittuu feeziidhaan ittiin fufsiifnee tokko. Hayyee waan ammaa kanallee busheessuu odoon taane diskreeditillee godhuu odoon taane daayiloogiin ammaa tuni intarbeetee daayilogii PP'dhaatiif izeemaadhaa jennee fudhanne ejjennoo isaanii kana mari'atanii fixatanii waan 8 irratti ejjennoo isaanii san qabatanii abaa fi kaafaa fi qaama biraa feeziitti aanutti nuti akkanatti amannaa isanoo akkamitti amantanii jaanii kanumaa daayiloogiidhaaf qopheeffachuu hin danda'anii jechuudha. Waa'ee darrane maaliif gara paarlaamaa fiigurra kana ka'eenya jedhanii ejjennoo ofii godhatanii feeziitti aanutti ammoo marii akka reeffamu ulaagaa lafa keenya san hin guutanii abaa'oo kaafaa'oo warra loluu waboo aameen beetee biraas fidanii ejjennoon keenya kana qabxii 8 irratti. Isanuu maal jettan jaanii gara marii seenuu inumaatu waan arra jalqaban kanallee irran bareechuu fi jechuudha.
ammallee murtiidha jedhanii paarlamaa geessanii kan heerri isaanii kanneen jechuudha. Amma gaafiileen garii there is no way paarlamaan murteessuu hin dandeessu. Article 39 tuquu hin dandeessu. Structure federaalaa tuquu hin dandeessu. Even gaafii direedhawaatii fi gaafii finfinneedhaatu odoo constitution xune deebisuu hin dandeessu. Qabxii 8 keessaa maybe waa'ee corruptionaatii fi waa'ee peace building irraa haasa'uu hin danda'an. In a good faith jechuudha. Waraana dhaabuu qabnaa fi akkamitti dhaabna irraa haasa'uu hin danda'an tamaayiidhaa 8ffaadhaa. Waa'ee corruptionaatii fi hawaasummaa diinagdee haga tokko haasa'uu hin danda'an. Maajoon qabxii 8 irraa yoo xiqqaate 6 heera beektee constitution biyyattii wajjin wal tuqxi. Qaxxaamuraan hiikuu hin danda'an. Karaan tokkichi gaamee gara keessan tilmaamtanii fi hayyee daaloogii ammaas hin busheessinu jarana marii haddaa mee ejjennoo tokko qabaddaa qabxii 8tti gabbahaa feezii itti aanutti ammoo warra hafeen marii haddaa murtii teessan qabadhaati ummata dhaqannaa ummata referendama godhee haa murteessu yoo jenne irra more productive fi seena qabeessaa fi seena qabeessan taatu jechuudha. Bareeda kaastee osoo akkas ta'e gaariidha. Akkas ta'uu hin barbaanne. Maaliif si fakkaate murtaa'ee waan dhufeedha. Already murtaa'ee jira. Tokkoffaa waan ati kaasteef waggaa 4 guutuu deemaa turanii gungummii waan adda addaa kan jedhu tokkoffaa risoorsii guddatu itti bahe waan kana. Namoonni suniin wayita achitti filatamanis argitee qaamonni adda addaa yaada itti kennaa turan. Eenyu bakka buuse ga'umsas ilaalchisee bakka bu'iinsas ilaalchisee argitee representation ilaalchisee gaaffii gurguddatu itti ka'aa ture. Baay'ee namoota kana hedduu isaanii ni beekna. Yuunivarsiitii Finfinnee keessa warra turanidha gariin isaanii. Ammas achuma keessa kan jiranidha. Maaliidhaan filataman yoo jettee ilaalte it's like piik godhanii tuma fudhatan malee namni isaan filatee bakka buufatee isaan achi kaa'ee hin jiru. Haa ta'u malee waggaa 4 guutuu itti fudhate wanti sun. Maaliif waggaa 4 itti fudhate takka argitee hin qabbanaa takka ol ka'aa akkasitti deemaa dhufeeti waggaa 4 booda wanna barbaadameeftu jira jechuudha. Murtoon kun hojii irra akka ooluuf barbaadamaa jechuudha. Tokko clearly akkuma reefsii kaa'e already waanuma dura dubbatamaa turedha. Fakkeenyaaf miidiyaa alaa kana yoo ilaalte namoota adda addaa hayyoota argitee gara biraatti yoo ilaalte sirna federaalizimii kana isatu nu diigee sirni federaalizimii sabaaf sablammoota irratti hundaa'ee ijaaramuun isaa diigaadha. Kanaafuu lagaa fi gaaraa fi wantoota nu haa deebi'u kan jedhan. Dhugaa dubbachuudhaaf aanamma ni shakka. Yoo rabbi qalbii kenneef sirni federaalizimii kun akkuma jirutti jabaatee itti fufuu qaba. Garuu hojii irra oolmaan isaa sirrii waan hin turiniif sabaaf sablammoota hunda qixa tajaajiluu akka danda'utti cimee itti fufaa jedhanii murteeffatu silaa. I'm sure yookiin isaan I'm not sure actually numarratti garuu wanti fakkaatu garri itti jallachuu hedu federaalizimiin kun argitee ka sabaaf sablammoota irratti hundaa'e kun ethnic federalism tokkummaa Itoophiyaa irratti tokkummaa biyyaa irratti rakkoo qabaa nu diiguuf deemaa gaafa jedhan lagaa fi gaaraan haa ijaaramuu jechuuf deemu jechuudha. Kun badii guddaa. Inni lammaffaadhaa Finfinneedha. Finfinnee irratti waa 4tu kaa'ame argitee turte. San keessaa Oromiyaan dhimma Finfinnee irratti argitee eenyu akka itti hirmaataa jiru hin beekulleedhaan garuu dhimma Finfinnee irratti kompromaayiz gochuun dhimma Oromiyaa irratti kompromaayiz gochuudha. Maaliifi handhuura keeti. Handhuuralleedha, handhuuralleedha. Namni baay'een kana yoo beekee fi hin beekin hin beeku. Handhuuraa keeti jechuun abbummaan isaa kan keeti. Handhuura keeti ammoo seentarii keeti jechuudha. So kana sirriitti hubatanii laalanii wanni isaan gochuu danda'an akkuma jiru itti hafufuu faayidaan Oromoof hin argama jedhame suni irratti hojjetamaa garuu Finfinneen hundaatii jechuu danda'u ta'a. Or Finfinneen federaala jalatti haa galtuu jedhanii itti fufsiisan tana achumatti hondoo jedhanii Finfinnee kophaatti baasanii naannoo gochuudhaaf illee inuma hin danda'amne sunillee inuma hin yaadamne isaan yaaduun isaaniin oolle. Amma akka dhageenyutti mormiin tokko
sirimaa bakka irra dabreeti waa hedduutu haasamaa jira amma asirratti kaasuu hin barbaadu ani. Yoo qalbii qabaatan ammas taanaan akii Finfinneen Oromiyaa jalatti haa bultu kan jedhamu sana waan nu deeggarruudha baay'ee. Oromiyaa jalatti haa bultu waan deeggarruudha. Kana jechuun teessoo mootummaa federaalaatii jechuun hin taati kan gamtaa Afrikaa hin taati kan federaalaa hin taati jechuudha. Kan naannoos taate itti fufuu dandeette achuma jala teette. Gara biraatiin ammoo akkuma jirtutti lakki ammaan dura bulaa turtetti federaala jalatti taate garuu ammoo faayidaan jedhame suni sirnaan hojii irra oola yoo jedhan suni qabxii gaariidha. Kan lafaas ilaalchisee kanuma lafa argitee gurgurtatti gaafa deemte lafti Oromoo characharamuu isiiti. Oromoon buqqaatii makaleessaa sana deebi'uu isiiti. Warri argitee waan kanaan dura tureen maallaqa kuusatanii harkaa qaban lafa Oromoo bitatanii abbaa irraa ari'uuf deemuu jechuudha. Kun badii guddaadha. So ammas yoo Rabbi qalbii kenneef lafti akkuma duraanitti uummataa fi mootummaa kan mootummaati jedhanii murteessuu danda'u qabu. Keeyyata 39 argitee wabii sabaaf sablammootaati kun jaalatanii dhiisanii akkasitti kaa'ame. So sabaaf sablammoonni walitti dhufanii lakki kun nun barbaachisuu jedhanii yoo ofii murteeffatan isaantu murteeffate. Kanaan alatti garuu keeyyata 39 keessaa baasuudhaaf akka fedhan sanatti yoo keessaa baasan I think wanni isaan sodaatan sun dhufuuf deema. Biyya diiggamtu jechuudha. Gaaffiin hiree ofii murteeffachuu ka amma isaan sodaatan tokko lamaan kun hafee 8-9-10 ta'uuf deema. Rakkootti seenuu heduu jechuudha. Dhimmi alaabaas kanumaa wal qabata. Kan biroos akkasuma tartiibaan deemuun hin danda'ama. Garuu argitee leenci akka dhufeen si nyaatu yoo ofirraa qabde yookiin yoo leenca ofirraa qabuun rakkisaadha. Akkasitti deemu sanatti si nyaatu garuu erga si qabeen booda wanta ati sodaattu hin jiru. Uummanni keenya dhimmoota kana dura dhaabbatee yoo hin falmin keessaa Oromoon baay'ee mariin amma geggeeffamu kuni akka reeffati kaaste daaloogilla jedhini mariilla jedhini barbaadde mari maasii wanti isaadha. Wanti daaloogii geggeessanillee hedduun jiran because warra wal fakkaatu walitti dhufee waan akka tokko haasayaa jira. Amma xiqqashoo yeroo garii hin jajjabaataa beektaa wantichi keessi isaanii tokko ima jiraachi kan itti dhagahamu yoo isaan argitee ol baasanii akkasitti hin kaa'in wanuma jedhame sana approvaalii kennuuf deemuu jechuudha. So bocorraa isaa hin sodaatan erga si qabeen booda erga dhufeen booda uummanni Oromoodhaa dura dhaabbachuu danda'u qaba. Maaliif kun ajandaawwan dhiyaatan sun ajandaawwan sabaaf sablammoota mirga isaanii hanqisuuti. Ajandaawwan keessaahuu Oromoo baay'ee ajandaawwan hundinuu hedduun isaanii ka Oromooti. Oromoo irratti kan dubbatamudha. Yeroo tokko baay'ee nama gaddisiisa. Dhimma kee bakka ati hin jirretti isaan sii mari'atu. Because warri achi jiru suni tokkoffaa ga'umsaan bakka hin buune representation akkasiin qabanii warra mootummaa jaarmaa siyaasaa san keessa jiru achi jalatti buluu waan tokko dubbachuu hin danda'anii hunda ammataa miti wanti kuni warri mormu keessa hin jiru warri jaarmaaleen siyaasaa gurguddaan biyya san keessa jiran akka hirmaanni godhamee jira unkutaanii jiru waraanni warri daggalaa falmatu keessa hin jiru. I don't know eenyu dhimma kee irratti akka mari'atu iyyuu hin beekamu. So yeroo tokko kan nama gaddisiisu dhimma Oromoo irratti qaamni biraa mari'atee murteessuuf deemuu isaati. So mariin Oromoon keessa hin jirre ga'umsaan inclusive haala ta'e kan mootummaa jala fiigu qofa osoo hin ta'in kan mootummaa mormu kan keessa hin jirre. Hirmaannaan ga'umsaan kan irratti hin geggeeffaminii fi bakka bu'iinsi bakkeen hin jiraatinitti kuni hojii irra oola jedhamee hin yaadamu. Garuu hin murtaa'u jedhamee kaa'amuu hin danda'u. Because warroonni achi jiran kun murteessuu danda'u. Akkana fakkaatutti irraan goran. So kuni balaa hammaataa biyya irratti fidee dhufaa keessaahuu Oromoo irratti rakkoo guddaa fidee dhufa jedhee yaadaan. Baay'ee ulfaadha galatooma. Baay'ee kaanilee walitti nu hidhuu dandeessanii fakkiidhaaf namni ajandaa
I think gaafii kana already haasoo keessa waan adeemsitan na fakkaata gaafii lammaffaadha. So yoo feete irratti deebi'achuu dandeessanii waan yeroo saammachuudhaaf sadaffatti darbuu hin danda'a. Because specifically godhuu baannu already namaatu alatti hafee fiilii lafa keessanii jirtan. Stakeholderoota biraa alatti hafee isaanis hammatamuu qabu kan jiru waan adeemsiftanii jirtaniif gara qabxii sadaffattan darbaa. Haasawaa biyya keessa amma dhagaa jiru jira. Wanti biyya keessa dhagaa jiru keessa naaratiifa shift godhaa jira. Bara beektee Ihaadig naaratiivni ture OPDO mataa isheetiifuu naaratiivni si naaratiiva Oromoodhaati. Nafxanyaa jiraa jettii bara. Gaafa Ihaadigii jechuudha. Nafxanyaa jiraa. Humnaan biyya teenya sarbamnee Oromoon hin salphattee mirga fi bulchuudhaan dhabdee. Inumaatu gaafii beektee qeeroon gaafatte. Beektee gaafii ABO'tii miti qeeroon gaafii OPDO gaafatte otoo jenne irra sirriidha. OPDO kana isaa jechuudha. Amma immoo gaafuma fiitu deebitee beektee rukutaa jirti jechuudha. Inuma yeroo garii maal fakkaatti dargiin beektee maree laaraashuu awaajee saniin beektee sirna dargiidhaa kuffisee lakkiin dogoggoree maree laaraashuu miti maree beektee baalabbajjii haareetti labsii biraa qopheessuudha jira fakkaataa jechuudha. Riivarsii waan duraan beektee garatti aangoo dhufeedhaati. Duuba gaa naaratiivni haareenii amma dhufe kuni deebi'ee nama hundaa ol isa miidhaa jechuudha. Akkam jechuun umma fakkeedhaaf yoo warra naaziidhaatu nama miiliyoon jaha fixee jaanii gaaddilii guutuun Hitlerii fi guruupii isa rakkaa'e. Yoo beektee illiitiin Jarman gabbaatee mootummaan Jarman taara jirtu. Aboo maaliif naazii jettanii miti san keessatti illee nuti illee gahee qabnaan gara kriminaalii self criminationitti beektee naman ooftu hidha. Maal amma kan dhagaa jiru keessaa tokkoffaa miilikii miti nuti Itoophiyaa jaarreen beektee yakka anoolee san fudhachuudhaaf qophiidha. Warri akkana jiru kuni miilikii miti ka Itoophiyaa jaarreen tokko jaan harma muraa fi harka muraa fi waa hedduudhaan murame anoolee saniif qophiidha. Calii calanqoodhaatiif qophiidha. Akkanumatti illee yakkoota suukanneessaa ta'an kan dalmaan beektee barreessaa Raashiyaatiin beektee half of population Oromoo dhumeedha. Oromoo miiliyoon kudha lama turte bara sanii nama miiliyoon jaha dhume. Kun gaafa beekadu dhiiraa miilii qofarraa haasawaa jira. San boodaatu lakkoofsan qabdu. Gaafiin kiyya Profeesar warri irra naaratiiva shift godhee Itoophiyaa nuti jaaree hoggaa jaan yakka beektee maqaa Itoophiyaatiin miilii hojjetee hoo fudhachuudhaaf jarri kun qophiidha. Ani gamme gaafii jajjabana gaafatte biyya nuti ijaaree claim gochuun ni danda'ama. Suni rakkoo miti. Biyya Oromootu ijaaree Oromoon qooda guddaa keessaa qabaa kan jedhu. Argitee yeroo amma nama ati waamtee kana qofa osoo hin ta'in gaafa Haayila Sillaasee illee gaafa Dargii illee even gaafa TPLF illee namoonni keenya kan turan jiru Oromoon kana keessatti qooda hin qabu jechuun hin danda'amu. Namoonni tokko tartiibaan argitee dhufaa dabraadhaan biyya bulchaa turanis. Fakkeedhaaf White House gabroota 400tu ijaare. Gabroota 400tu White House kana guutumattuu warri beektee ijaare nama gurraacha. Injiinerootaa fi warri Itoophiyaa immoo nama adiidha. Maqaan isaatu nama adii ka ijaare immoo nama gurraacha. Namni gurraachi irra ijaarsa Ameerikaa keessatti White House dabalatee nuti jechuu danda'amu. Moowwii kontribii goonee jira waan pozitiivii kontribii gooneedha. Dilii beektee waan Ameerikaan maaliif akka haqa isaanii ka slaveryidhaan miidhaman san akka duraa overshadow'n goone akka duraa miine akka ofiifuu beektee yakka isarratti hojjame waakkachuun fakkaanne
bikka tana of eeggachuun qabnu akkatti firees goonu. Biyya sirni kun sirna miiliki haa taatu ammoo waan guddina biyya kanaatiif gara afaaniitiin, gara muuziqaadhaatiin, gara aadaatiin, gara barnootaan Oromoo waan kontribiut qabdii yoo jennu kontribishina keenya isa yoo akkasitti bikkatti kontribiut goone ta pozitiivaa kaayuu baanne harma muraa anooleetiif calii calan qoosaniif baruu yakkamuun keenya ni oola jechuudha. Garasuma sii dhufaa jira. Garasuma sii dhufaa jira. Inni dhaga'ama? Yaa claim gochuu isaanii ani isarraa waan nun qabu biyya ijaarree qooda qabnaa jechuu isaanii keessatti. By the way, biyyi suni ijaaramni isiidhaa waraana irratti, lola irratti kan hundaa'edha. Humnaan bulchuu irratti kan hundaa'edha. Duubarraa kan jalqabee dhufee jechuudha. So achi keessatti Oromoon maal hojjetee maal qabaa kan jedhu kan birooti. Eenyutu eenyuun bira goree Oromoo waraanaa tureen kan biraati. So essentially biyyi suni okay, biyya Itoophiyaa jedhamtu tana Oromoon keessatti uf haa beeku, garuu ammoo Itoophiyaa biyya jedhamtu suni Oromoon beektu. Oromoon beektu sirmaa contribution inni godhe waan inni gumaache sirmaa gaaf tokko krediitii kenniteef hin beektu. Wanni kun maaliif wal qabataa jettee yoo laalte biyya nutu ijaaree maaliyyoodhaa kan jedhu kun yeroo adda addaa naareeshiniin adda addaa naareetiiviin adda addaa ni ka'a. Fakkeenyaaf goobana ilaalchisee goobanni biyya ijaaree biyya diiguu fi miti kan jedhu naareeshiniin akkasii yeroo hedduu ni ka'a. Kuni it's a fallacy. Fallacy. Namni qaama ofiirraa obboleessa obboleettii haadha abbaa sanyii isaa irraa harma muramu harka muramu kan aanolee kan calii calanqoo namni kana bira dhaabbatee qaama akkas godhu gargaare inni nuu qaamuma san. So you can't justify this. So amma naareeshiniin geggeeffamu goobanaan biyya ijaaruu fi goobanaadha. Homaa irra dibamuu hin qabu. Yeroo sanatti yeroo isaatti gantuu ture jechuudha. Gantuu ture jechuun qaama Oromoo cabsu wajjin dhaabbateeti Oromoo cabse. Biyya ijaaruu fi kan jedhamuuf Oromoo cabsaa biyyi ijaaramtu hin jirtu. That's a fallacy. Yoo ijaaran walumaan ijaaran silaa osoo ta'e ummata isaa amansiisee waliin haasa'ee dubbatee diinaan wajjin dhaabbatee cabsuu osoo hin ta'in biraatiin bira dhaabbachuu danda'a tureyyuu. So goobanaan goota kenna. Goobanaan biyya ijaaree naareeshiniin jedhu it is a fallacy. Goobanaan goobanuma. Sababii kanaan Oromoon ar'allee rakkataa jira. Waan gaafa sana ta'e. Ar'as goobantoota hedduudhaa qabna. Kanaaf maqaan sunuyyuu haalli inni ittiin ibsamu kana. Naareeshiniin amma dhufaa jiru kuni waa hedduutu irratti hojjetame baay'ee. Kitaabni 2-3 irra barraa'ee jira kana faalleessuudhaaf. So kitaaba barreessuudhaan yookiin ammoo naareeshiniin taane himuudhaan faallessuu hin dandeettu. Seenaan seenaadha. Galmeessee bira dabree jira. Kun argitee rakkoo hawaasa sanarra ga'e. Haaluudha, tuffachuudha. Warri argitee harma muraan harka muraan aanolee hin jiruu jedhu kana deeggaruu hin danda'a ta'a. Warri ammoo hin jira jedhu erga ta'e qaamni kana keessatti hirmaatee warra argitee ummata irratti lola bane yookiin haala sukkaneessaadhaan ummata sana akkasin miidhe bira dhaabbate maqaa biraa qabaachuu hin danda'u. Goobanaadha. Goobanaa jechuun gantuma ganee ummata isaa gara biraa dhaabbatee ummata isaa kan waraanee jechuudha. So naareeshiniin kuni I think irra ejjetamee himamuu danda'uu qaba. Keessaa'uu Oromoodhaaf kuni qaaniidha. Oromoo keessaa'uu ummata wanni sun irra gaheef. Ar'as argitee abbootii 2-3 hin booda warri wanti sun irra gahe yeroo referensii adda addaa dubbisu. Kan harki irraa murame, kan harmi irraa warri seenaa sana sirriitti beeku.
watee barreessee lafa kaa'ee jiru. Argitee guma calanqoodha, guma aanoleedha. Haala kanaan baasuun hin taatu, hin wallaalaa kenna. Argitee gantuudha, nu ganeeti diina bira dhaabbatee garuu isa kanaaf argitee uummanni Oromoodhaa wallaalaa waan ta'eef wallaalaaf dhiifameen godhanii dhiifameen goonaaniif hin kabiraa. Ammoo gantuu si ganee uummata kee miidhee si caccabseen maallaqa wanta ati kitaaba barreessiftee naareeshin isaa jijjiiruuf yaaltu sin jiru. Qaana'uu danda'u nafa. Gariin isaanii akka ol baasanii waan kana dubbataa turanidha. Kiriitiikii turan. Amma garuu sababii adda addaatiin wannoonni adda addaa wayita mul'atu ni argita. Kana caalaa ammoo yeroo tokko tokko si ati anaaf hin galimmoo, namaaf hin galimmoo, nuuf hin galimmoo, isaaniif hin galimmoo waan si jechisiisuudha. Fakkeenyaaf naareeshiniin amma jiru Oromoon bilisoomee jiraadha. Oromoon kun eenyu inni bilisoome sun? Maalitti akkamitti bilisoome? Eessa bilisoome? Fakkeenyaaf gaaffiin qeerroo fi qarreen Oromoodhaa irratti dhumte. Hagamtu deebi'e? Odii ta'ee jira? An akka beekutti santiin 95 hin deebine achumatti hafe jechuudha. Gaaffiin sun inumaa ukkaamamee bade. Namni waan isaa kaasu hin jiru jechuudha. Har'a waa'ee Finfinneedhaa kaasuudhaaf sodaataa kaasta. Waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'uuf wayita kaastu sodaataa kaasta. Kuni caccabina malee I think anaaf natti mul'atu. Mee yoo natti mul'atu dhabe ammoo namni biroo kan nama gargaaru yoo jiraate ilaalla. Yookiin anaaf hin galini yookiin isaanii hin galin. Yookiin nuuf hin galini isaaniif illee hin galin. So eessarra dhaabbatameeti fakkeenyaaf Oromoon bilisoome jetta. Bulchiinsa gaarii dimokiraasii guutumaa guututti argatee jira. Diinagdeen guddatee jira. Jijjiiramni akkanaa addunyaa kanarratti mul'atee hin beeku kan jedhu kuni it is a fallacy. I think dhaabbatanii uf laaluun barbaachisaadha. Yooma ta'e illee namoota argitee hooggantoota irraa osoo hin ta'in kuni hawaasicharraa kan dhufuu qabu. Sirriidha. Jijjiiramnee jirra. Okay? Bilisoomnee jirra. Mirga bulchiinsa dimokiraasii argitee diinagdeen keenya guddatee jira jechuu kan qabu hawaasicha. Fakkeenyaaf bulchiinsa gaarii yoo ilaalte bulchiinsa gaarii jechuun bar waan biraan qabu. Bulchiinsa gaarii jechuun transparency system. Kun sirna dhokataa ta'e waan geggeeffamaa jiru yookaan ati hin beekne. Akkamitti transparency ni jedha. Inni lammaffaan accountability. Accountability biyya san keessa dhabamee har'a argitee malaammaltummaa jechuun itti kabajaa itti hora hattummaan guddatee trendii ta'ee kantiibaan biyya san keessa jiru akkaawuntii keessa naa galchi sadarkaa jedhu ga'eera. Guyyaa adiidhaan lafa 10, 15, 20 qabaachuun gurguruun kun snap beekdee warri argitee kaleessa haalsii lukaan qabne har'a miliyeenara ta'anii wayita sirban argita. Eessaa dhufe kun biyya biraatti bariin gaafata. Namoonni argitee mootummaa jala galanii ministeerota tokko tokko of duubaan kaa'atanii maqaa amantaatiin, maqaa qabeenyaatiin, maqaa daldalaatiin warri har'a miliyeenara ta'anii mootummaallee sobaa ofillee sobaa jiraatu jiru. Kana I think mootummaan ni beeka. Ol baasee dubbatee jira Prime Ministeriin biyya sanaadha. Akka wannoon akkasii jiru ifaan lafa kaa'anii jiru. So I think kun laallamuu waan qabudha. So nuti osoo ta'ee dhugaa dubbachuudhaaf osooti Oromoon bilisoomuu miti mirga isaa, mirga abbaa biyyummaa, mirga abbaa qabeenyummaa isaa, aadaa isaa, afaan isaa, waan isaa malu isaan kaan osoo hin dabrin qixa sabaaf sablammoota biroo wajjin osoo argate wanni nuti barbaannu sana wanni nuuf dura dhaabbannuuf isa bilisoomnaan nuu ta'ee jira. Kan biroodhaa bulchiinsa gaarii yoo argate amma seekaa'ee jira hirmaachuu, transparency, iftoomina, itti gaafatamummaa, autonomii uf danda'anii ofiin uf bulchuu, waa'ee isaa irratti ofii murteeffachuu,
rule of law, seerri, heerri hojii irra oolee walqixxummaan, diversity, equality wanti ati jettu kun osoo argitee hojii irra oolee angiloonni yookiin utubaaleen bulchiinsa gaarii isaan kana. Siilaa ka'uudhaaf akkasii kaayetti tokkoffaan otoonomii qabaachuudha. Oromiyaan ofii bulchuu danda'uudha. Abbaa biyyummaa isii, abbaa argitee qabeenya isii horattu ofiitu, kan ofii galii horattu, galii ofii hojiirra oolchitu, kan ofii labsattu, kan ofii wannoo jettu garuu federaalaan walitti hidhattee kan hojjettu. Otoonomii akkasii qabaachuu, itti gaafatamummaan jiraachuu sadarkaa sadarkaadhaan namni waa balleesse itti gaafatamuu, hirmaachuu, hirmaannaan ifa ta'e iftoomina qabu. Akkasitti yoo jiraate so bulaan dhufee jetta. Keessaahuu sadarkaa amma jirutti itti gaafatamummaan dhabamee namni hawaasa irratti huma barbaade including manni murtiidhaaf. Isaan keessatti manni murtiidhaa murteessuudhaa mirga hin qabu. Yaa poolisiin si hidhe dhiisuu hin danda'u. Waan murteessu poolisiin hojii irra bakka akkasitti argitee mirgin jira. Rules, regulations, rights hojii irra oolaa jira jechuun baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu osoo ta'e ani baay'ee itti gammada. So wannummaan hawwinu biyya san keessa dimokiraasiidhaa jiraate uummanni ufii abbaa barbaade through fair and free election filatee bakka buufatee akkasitti osoo deeme wannummaan barbaadamu sana jechuudha. Amma akka himamullee namaan galu beektaa filmaata amma geggeeffame kana akkamitti geggeeffame kan jedhu yoo ilaalte beekamaadha. Eenyu keessa hirmaatee eenyu keessa jira warri paarlaamaaf eenyutu dorgomee kan jedhu is obvious. Warra PP Ezeemaa fi eenyuun tokko warra kanneen sirbaa ture. Kanaan ala wanti jiru hin jiru. Even namni dhuunfaadhaa kan jaarmaa siyaasaatti hin maxxanin hin jiru. Warra itti maxxaniif gadhiisanii fi akka galu godhan. So paarlaamaan amma jiru paarlaamaa ruuhii qabu filatameeti uummatatu bakka buusee kanaaf nu filatamnee jirra karaa dimokiraatawaa ta'een kan jedhu I think it's a fallacy. Nuuf warra argitee quuqama qabuuf osoo ta'e garuu akkasii miti dubbiin isaadha. Wanni lafarra jiruu fi wanni haasawamu wal deemu. So these all narrations, discourse, ajandaan amma geggeeffamaa jiru ka goobanaallee dabalatee ajandaa argitee faalaasii irratti hundaa'e jechuudha. Uffadha galatoomaa. Asumaanuu wanni uummata keenya gorsuu barbaannu ajandaalee garii objektiivni isaa beekee ajanduma dura haa duuba hidhan ajandaa jira beeka. So dhimma goobanaa hoggaa jiran Oromoo waliin buusuu deeman kanallee beekuu qabdanii. So hoggaa waa'ee goobanaa kilillee nama dhuunfarraa haasawa. Beekee hawaasa biraa biratti miidhuun qabdanii hawaasni birallee beekee abaluu jechuun isan jechuu miti, isan jechuun abaluu jechuu miti. So akkasii waan kilillee tan naamusa bareedaadhaatiin haasa'uun barbaachisaa jechuudha fadheeti. Profeesarri haa galatoomu isanillee haaluma kanaan diskashina keessan godha. Gaaffii sila qopheeffadde afuraffaadhaallee already naa deebiftanii jirtanii galma dubbii kaabatti isanii deebi'a. Lolli kaabatti ka'e masharariinatti lolaa ka'e lolli kuni fakkeedhaaf lola ammaan dura ture keessatti hambaa lola ammaan dura hafe godhamee isanii jechuu kiyya. Lola mootummaa Tigraayii fi mootummaa naannoo Tigraayii fi federaalaa jidduu godhame shaabellee dabalatee warri armii sabaa jennuun kun warra beekee gaafa sanii baqatee lafa daangaa sana qubatee mootummallee wayituun lakkoofne ni dhiifte amma hoggaa sadii afur booda bikki sanii fiifuu konfliktii eeriyaa taatee jirti. Gaaffiin kiyya
lolli shararinatti kee kun lola akka tasaati moo mololo tarsiimoodhaa kan fuuldurallee itti fufuu ta'u. Gaaffiin kiyya kan duraa kana ilma wajjin waliin naa hiitanii akka naa deebiftan barbaadu keessa lolli woboo wajji qaban waggaa 8ffaa fixachuu jira. Kan faannoo waggaa 3 gara 4 deemaa jira. Lolli gaa Tigraayitti haareetti West Tigray jennu because constitutionally bikkisan akkasumatti lafa kaayamte West Tigray shararinatti lolli amma gaggeeffamaa jiru kuni loloota lamaan naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaatti gaggeeffamu walitti hidhatee gara lolo guddichatti ni deema jettanii ni yaaddani. Gaaffiin kun gaaffii cimaadha. Tokko tokko diiteelii isaallee beekuun barbaachisaadha. Kan naa galu wani akkuma beektu mootummaa fi argitee TDF jidduutti lolli geggeeffamee lolli hamaan isaaraan hammana hin jedhamne karaa mallaqaatiin nama itti gabbaruudhaan karaa lachiinuu gama mootummaatiinis gama Tigraayinis argitee daameejiin hin taane kan turedha. Sana hiikuudhaaf gaa mootummaan wannoon isaadhaa walitti hidhataadha beeki. Qaamni argitee biyya bulchuu warra naannoo Amaaraa kanaa walii galee wayita sana wal Tigraay irratti lolli ta'ee lolli suni daafa akkasii fidee san booda warri kun itti hafufuu barbaadanii garuu mootummaan haala adda addaatiin karaa diplomaasiitiin isaa ta'uu karaa birootiin pireeshariin itti dhufee mootummaanis argitee dhaabbatee of ilaalee ta'uu hin danda'a ta'a. Yeroodhaaf lolli suni akka dhaabbatuuf Pretoria irratti walii galame jechuudha. Pretoria irratti gaafa walii galamu wannichi hin hiikama kan jedhame haala heera mootummaa amma hojii irra jiru sanaati. Bakka sanatti wanti hundinuu deebi'ee akkasitti hiikamaa kan jirudha. Gochaan garuu hojii irra oolee jechuudha. Tokkoffaa waan irra oolee qawween afamuuziin isaa gaggaragalee at least dhukaasni dhaabbatee uummanni suni xiqqashu hafuura baafatee ture. Baay'ee waan bareeda. Kun uummata sanaaf qofa osoo hin ta'in mootummaanis guyyaa guyyaadhaan lolaaf mallaqni inni baasu humni namni irraa miidhamu irraa du'u kun hundi hafis tasgabbii wayii uumamee ture. Garuu waa'een lafaa suni waa'een argitee taphni ture kan ristii suni hin hiikanne. So akkasuma qabamee isaan kunis sandeeffachuu barbaadu warri qabatees irra turuu barbaadu. So jidduu tanatti wal diddaan jiru guyyaa guyyaadhaan akkuma beektu raammayaa kan dhufeedha. Sun osoo akkasitti jiruyyuu amma haala jiruun hariiroon mootummaa federaalaa fi Tigraayin jidduu jiru baay'ee raaf ta'aa dhufe. So sababii kanaan gara lolaatti deemanii lolaan hiikuu gara sitti aggaamanii by the way clear ta'uu kan qabnu. TPLF waggaa 27f uummata Oromoodha sabaaf sablammoota haala hin taane miidhaa ture. Gaaffii wayituu hin qabu. Waan irra dabramulleedhaa miti. Hooggantoonni isaa dhaabni suni waan akkasii hojjetaa ture jira. Kanaaf excuse wayituu hin jiru jechuudha. Badii hojjetaniif koostii kafalanii jiru. Ammoo uummanni keessatti miidhamuun isaa waan biraati. Kan uummataa waan biraati. Ammas taanaan warri wal lolu walitti bu'uu danda'a. Warri qawwee walitti darbatu, warri walitti gamu gochuu hin danda'a. Garuu uummatichi ammas taanaan cinqii inni keessa jiru I think qaama biyya sanaa erga ta'e kun ilaalamuu danda'u qaba jechuudha. Gama TPLFiin kan jiru qawweetti fiiguu irra dursa waan ta'uu qabu laallachuu qaban jedheeti yaada. Mootummaanis qawweetti fiiguu irra akkuma reef kaasaa turre osoo ta'e mariin warra qaama kanaa wajjinis geggeeffamee biyyi suni nagaa tasgabbii akka argattu. Because lolli makkoo hin qabu. Lolli bu'aan isaa rakkoodha.
diinagdee nyaachuudha, nama ajjeesuudha, guyyaa guyyaadhaan wanti ati walitti darbattu maallaqa, qabeenya, biyya akkasii argitee hiyyummaa keessa jirtu, rakkoo guddaa keessa jirtu, gadadoo keessa jirtu irratti lola irratti dabaluun ani natti fakkaatu. So wanni isaadhaa wanni agreementiin waliigalteen Pretoria irratti geggeeffame sun hojiirra ooluu dhabuun isaa akkuma waliigalame sana haala constitutionii sanaan bakka sanatti deebi'amee hojiirra ooluun dhabuun lafarratti wal loluun akkasumas humnoonni adda addaa kan alaallee waan kana itti fayyadamuudhaaf waan godhantu jira. Therefore kuni argitee humna godhatee gara lolaatti deemamaa jira. Lolichi kuni hin dhaabbatu evidence akkasiin qabu garuu ammoo wanni ta'uuf deemu lolli erga jiraate akkasumatti funyanyaataa jiraataa jechuudha. Because hiikuu qabda yoo hin hiikin lola bal'aa ta'ii xiqqaa ta'ii argitee itti fufiinsaan sadarkaan isaa gadi bu'ee argitee akka mootummaatti labsanii walitti deemuun kun hafee gara biraatti illee deemuu ciccitee hin danda'a jechuudha. So argitee yoo ta'e gama Tigraayinis miidiyaan isaanii maaliin isaanii wanti geggeessu ture almost labsii waraana geggeessuu ture. Mootummaanis akshinii fudhannee kamtu dursee fudhatee ani beeku malee gara lolaatti deemamee walitti dhukaafamee uummanni miidhamee jira. Kuni dhaabbachuu danda'uu qaba. Kan naannoo san jiru qofa osoo hin ta'in akkuma biyyaatti lolli geggeeffamaa jiru argitee hin hiikkatiniin osoo hin ta'in na jala deebi'i na jalatti buliin osoo hin ta'in gatta'amee sirnaan mari'atamee hiikamuu danda'uu qaba jechuudha. Gaaffii ati na gaafatte kan biroo aliyaansii ilaalchisee jiraataa laata kan jedhu ani wannoo isaa evidensii isaan qabu garuu jiraachuun mala jedheetii yaada. Jiraata jedhee yaada. Akka Oromoo tokkootti yoo na gaafatte kanaan duras ifaan kaa'ee jira waan sammuun kiyya natti hime. Hariiroon yookiin qaamni Oromoo geggeessu kamiyyuu jireenya eenyummaa identity Oromoo question warra godhu wajjin ta'uu hin qabu. Eenyumni kun jettee nan gaafatin. Ala kanattis waan geggeeffamu ni argina keessa hin jiru sanas. Warra argitee Oromoo falminaa maali jedhee warra kana wajjin sirbuun I think gaaffiidha. Because hariiroo hin taane uumuun dhumni isaadhaa balaadha. Tokkoffaa anaaf si hariiroo uumna yoo ta'e argitee wannoo ta'uu qabna wal kabanyee osoo waliin dubbatin boru waliin jiraachuudhaaf. Atis akkuma kiyya argitee beekaadha, bulchaadha. Biyya tana bulchuu hin dandeetta, abbaa biyyaati. Jettee waliin deemte waliin haasa'uu dandeetta ta'a. Lakkii ati abbaa biyyaatii miti biyya kana nutu uume kan bulchuus qabu. Argitee nuun malaa biyyattii tana nutu uume nutu bulchuu qaba. Ati bulchuu hin dandeettu. Sanaaf hin uumamne. Argitee nuti waaqarraa gadi buunee jedhaa turanii mi'ooyita impeeriyaala wannoo sana. Argitee rabbitu achi gad buusee jedhaa turanii. Rabbiin wayituu ka isaan gad buusee hin jiru. Actually dhiyeenna kanallee wanti akkasii in argita. Namoonni tokko gabbaaniituma liistii baafatanii eenyuun kuni gaafa kana du'aa, eenyuun kuni gaafa kana akkas ta'aa, liistii baafataniiti beeku. Irrallee deebi'an yeroo tokko gaafa duraa nama afur maqaa waaman. Namoota hin beektaati. San booda nama 16 dabranii liistii namaa baasanii kun hin du'aa kun maaliyyoodhaa waggaa kanaa bulchaa maalii jedhu. Warroonni kun argitee silaa seeraan itti gaafatamuu qaban ture yoo seerri jiraate. So wanni kuni guyyaa guyyaadhaan lola dhalatu, rakkoo dhalatu babal'isaa deema. Si gabaaf akka biyyaatti biyya taatee itti fufuudhaaf yoo argitee sirna federaalizimii amma jennu kana cimsanii sabaaf sablammoota hundaa haala dimokiraatawaa ta'een bulchuu danda'an sabdaneessummaadhaan suni irratti hojjechuu danda'uu balballi isaa cufaa mitiin jedhee yaadaan. Garuu ukkaamsaadhaan yoo ka deemu taate sirratti fe'uudhaan laal biyyi kuni
aadaa tokkoon, alaabaa tokkoon, amantii tokkoon, yaada tokkoon, identitii tokkoon, wanta akkasii tokkoon qeenxeen tuni maal fiddi si fakkaate dhumarratti artikil 39 baay'ee dhalchuu dandeetti jedhee yaada. Therefore, gara gaaffii ati na gaafattetti kallattiidhaan deebi'uudhaaf informationii isaallee qabaachuu baadhu wanni gaggeeffamaa jiru qawwee walitti deemu ta'eef qawween rakkoodha. Lolli makkoon qabu rakkoo fida, diinagdee nyaata, ummata fixaa. Ammoo warra walitti dhukaasu osoo hin ta'in hawaasni miskiinni sun amma yoo kana siin jedhan naannoo Tigraayitti ummanni Tigraay rakkoon qabu jechuu miti. Kan walitti dhukaasaa jiru ummata jechuu miti gara biraatiin. Naannoo Amaaraa sodaate ummanni Amaaraa maal keessa beekamaadha. Jireenyi isaa durumaayyuu hadhaadha. Gariin isaa argitee maqamaaf warra mootummaa bulchiinsa turan kanaa wajjin maqaa dhaawataniiti malee yoo keessa deemtee ilaalte riisarchiidhaaf gaafa keessa deemnee ilaallu. Even sadarkaa barnootaa sadarkaa jireenyaatti haalli isaan itti jiraatan rakkisaadha. Kanarratti lola itti dabaltee rakkoo ta'a jechuudha. Gara kaaniin ammoo nuti akka Oromootti akka mirga sabaaf sablammootaatti qaama amanuutti argitee hariiroon Oromoon qabaachuu qabu qaama isa kabaju, qaama identitii isaatti amanu, qaama akkuma kamiinuu Oromoonis akkuma eenyutu biyya sana bulchuu hin danda'a. Prime Minister ta'uu hin danda'a, Preesidentii ta'uu hin danda'a, Ministeera ta'uu hin danda'a. Definitely gaaffii wayituu hin qabu kun. Rabbi gaafa namas kalaqu hundaayyuu walqixa kalaqe. So tanabbeeyaalleen minaaminiyoon jedhamu. Wanni Haayila Sillaaseen ani rabbitu achirraa ganna buusa jedhee uummata waggaa 40 samaa ba'e sun hundi kijiba sitti hima. Yaa Protestaantii haa ta'u, Adventistii haa ta'u, Musliima haa ta'u, warri manaaba arginee Mr. X waggaa haganaa bulcha jedhu hin soba. So I think mootummaan kana itti garagalee tarkaanfii irratti fudhachuu qaba jedhee yaadaan because innutu mirga kenneef Mr. X gammeen waggaa 10 bulcha, waggaa 15 bulcha, waggaa 30 bulcha argee jira natti mul'atee jira. Mr. X hin du'a. Liistii baafataniiti bar. Jaroonni kun immoo achuma gariin isaanii abbootii taayitaati bar beektaa. So this is crazy. Kana mootummaan sirna qabu kana to'achuu danda'uu qaba. Yoo xinnaate afaan isaanii akka adabatan gochuu danda'uu qaba. Because biyya seerri jirtutti namni olma ka'ee maaliif seete kuni rakkoo fida uummata jidduttis rakkoo adda addaa fida uummanni wannoo ta'aa dhufa beektaa wannoon isaa afaan Amaaraatiin isa jedhan kan iyya shaakkiree himaxaal. So kuni argitee biyyoota adda addaatti miidiyaan namoonni gadi bahanii waan akkasii odeessanii sabaaf sablammoota waliin buusanii rakkoon hagamii akka dhalate ni yaadatama. Deemee garuu ani kan naaf galu amma haalli jiru dhugama haala itti argitee lolli dhaabbatee rakkoon dhabamee guddinni argitee akkasii nuti labsinu suni bilisoomuun akkasii nu labsinu suni diinagdeen akkasitti hin jiru wanti isaadha. Qabatamaadhaan lafarra kan jiru qaala'insi jireenyaa keessa nama hundaa keessa guyyaa guyyaadhaan zarafaa jiraata. Waraana hin hidhatin jechuudha beeki kun. Ofirraa dhooguu illee hin dandeettu. Kiisa keessaa si fudhata roobarii. Shiftaa osoo namni dhufee sin dhiibin harka keetiin fuutee si kennisiisu jechuudha. That is inflation. Immoo waan tokko lama osoo hin ta'in qaala'insa jireenya. Malaammaltummaan dagaagee biyya sana keessatti sirna ta'ee guyyaa adiin nama nyaachuuf deema. So kunillee dhabamuu buqqaatiin lolli argitee bakka adda addaatti geeggeessee ilaallata. Nama ala kana jiru nama ani argitee beekaadha hayyuudha na ilaallata kuni yookiin waraana si waraana yookiin ammoo jaarmaa si dura dhaabbatee si mormaa jiru. Exclude gootee wanni ati bu'aan isaa osoo mari'atteeyyuu haga feetee mari'ataa ooltee murteessitu hojii irra ooluu hin danda'u. It doesn't work. Maaliifi keessa hin jiru kaa waan keessa hin jirre ati fakkeenyaaf cidha tokko dhayitee
kaasu jira beektaa suuraa kakkaasanii sitti gurguratu. Gaafa inni suni erga dhumeen booda suuraa qabatee osoo sitti dhufee ka ofii keessa hin jirre that's human nature. Yoo xinnaati keessa jiraachuu qabdaa yookiin ammoo I don't know namni ati jiraachuu qabda. Keessa jiraachuu qofa osoo hin ta'in suuraa sana duratti mul'achuu barbaaddaa yooti. Ka duratti mul'atte ka sirritti mul'attu sana bitatta malee ka duuba teettee ati argitee fuulli kee mul'anne qaamni kee mul'anne hin bitattu. So it's like that. Yoo irratti hirmaatte beektaani backgrounding kiyyallee barsiisaa waan ta'eef xiqqashoo na rakkisa. Barsiisaan amma osoo waliin hin mari'atin nama du'eef nama dhukkubsateef yookiin nama caccabee jiruuf birrii 10 sitti murteesse fidi yoo jetteen hin kennu. Because ani murteessine siin jedha. Ammoo mari'achiiftee itti himtee yoo taate birrii 1000 fidi yoo jetteen waan nyaatu sana dhiisee ka dura kennu isa. Therefore kana kan siin jedhuuf waan keessatti hin hirmaatin waan keessatti uf hin argin kiyya jettee waliin sirbuu hin dandeettu. So I think kana osoo sirreeffatanii gaarii ta'a jechuudha. Ajee Professor Ulfaadha Galatooma. I think gaafiilee kiyya kan silaa boodallee gaafachuu barbaade asuma keessattuu warri na adrees gootanii jirtanii akka gorsaa maal dhabtan kan jiru hangara kiyyaa gaafii fixadhee wanni hafe jaattu. Oromoo dhaammattoo jiraatte carraa baay'ee sanii fakkaan. Ani yeroo baay'ee beektaa Dr. Gammachuun kun waan nu dubbata. Rakkoon Itoophiyaa Oromoodhaa rakkoon maalillee waan jiru tokko hin beektaa miti. Isa yaaduu eegaleeti amma erga dhagaheen booda dhugaadha Itoophiyaan argitee Oromoon Itoophiyaa keessa jiraa akkuma jedhamu kanallee yoo taate contributionii mataa isaa qabaa. Garuu ammoo Itoophiyaan contributionii isaa sana recognize gochuu irratti rakkoo qabdi jechuudha. Kuni Itoophiyaa gaafa siin jedhu lafa isaatii miti, bishaan isaatii miti, gaara isaatii miti. Warroonni duraan biyya sana bulchaa turan har'as sammuun isaanii ka achi jiru. Argitee recognize gochuu hin barbaadan. Wannoonni tokko tokko uncover gochuu danda'uu qabna si galee jira. Fakkeenyaaf warroota dhugamaan Oromoon biyya hin danda'u sirriimaa manutu jira beektaa. San qofaa miti. Fakkeenyaaf amantii olaante biyya san keessatti namni musliima ta'e literally musliimaa ta'uu baatu maqaa islaamaa namni qabaate biyya sana bulchuu hin danda'u. Can you believe this? Kana warra amanu jira. Kuni badiidha, caccaba. So gaafa akkana jettu namni argitee moor itti dhagahamaa deema. Kanaafuu marii biyyoolessaa amma geggeeffamu kunis ajandaawwan isaa hedduun dhimma Oromiyaatii fi dhimma Oromooti. So ajandaawwan kuni haala hin taaneen jallatanii amma yoo lafa kaahaman yookiin akeekaman hojiirrallee ooluu baatan deebisanii diiganii bakka isaatti deebisuudhaaf rakkoo ta'a. Kanaaf Oromoon keessaa namni maqaa Oromoo qabu haa ta'u waa xiqqaatu isaa guddatus achi keessa jiru hirmaataa jiru wannoota kana kallattiidhaan bira dhaabbattee yoon ta'in taanaan hin ta'u jedhee keessaa bahuu danda'u qaba. Akka amma jedhamu godhanii waliin murteessanii booda itti gaafatamummaan gaafa dhufu seenaanis argitee si gaafata seerrillee si gaafachuuf deema ta'a. Akka amma goobana daacee wajjin rakkannu kanatti rakkachuuf deemaa jechuudha. By no cost, by no means goobanni daacee goota Oromoodhaa ta'uu hin danda'u. Namni harma sirraa mure, namni harka sirraa mure, namni argitee Oromoodhaaf naatuu takka hin qabne si caccabsuuf gaafa sitti deemu dursee dura bahee uummata isaa caccabse. Kamiin goota akka ta'u warrummaan amma haasayaa jiru suni haa deebisu jechuudha. Goobanni gaaf sana akkas godhe akkas gochuu baate Itoophiyaan ijaaramte jedhamtuun ima jirti silaalle. Innillee jiraachuu baatu haala amma jirtu kanaan ima jirti. So kanaaf biyyi suni durumaa kan ijaaramte isa kaan
mataa keessa dha'uudhaan humnaan irraa fudhachuudhaan waan ta'eef argitee isa sana deebisanii amma maagnifaay gochuun hawwii warra kaleessaa qabu sana tokko tokko bar nuti beekna. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee waan nama kanaa hin kaasaanii ministeera barumsaa namni jedhamu kuni daawun himaa ture bar. Takka ija isaanii kaas jiru amma qaatummaadhaa ka achi keessa jiru. Maqaa namaa dha'uun barbaachisu yeroo baay'ee itti gama beektaa maaliif literally dhukkubni naannoo sanaa bahu namoota kanarraa baasii galee. So wanni kun sirriitti ilaalamuu danda'uu qaba. Fedheefuu ta'u namni maqaa Oromoo himatu. Namni maqaa abbaa gadaa fi sirna gadaa maqaa dhawatu waan Oromoo irratti rakkoo geessu bira dhaabbachuu hin qabu. Murteessuus hin qabu. Murteessisuus hin qabu. I'm sure, I hope inuma abdiin kutannu gara warri qeenxeedhaa yaadutti osoo hin ta'in gara sabaaf sablammoonni jaalatanitti fedhanitti gara Oromoon barbaadutti wanni hundinuu ni deema jedhee laalaa. Kana jechuun mirgi Oromoodhaa qofa haa kabajamu jechuudha. Mirgi sabaaf sablammoota hundaa biyya itti kabajamu. Biyya walqixxummaan jiraatu. Akkasitti yoo hin deemin amma humnaan dhimmoota federaalizimii ilaalchisee dhimmoota Finfinnee ilaalchisee murteen ati murteessitu biyya sana perhaps moor gara diiguutti deemaa jechuudha. Sii xumuruudhaaf kanaan duras kaasaa turee jira wayita biyya jirus biyya sana yoo diigallee warri diigu warra Itoophiyummaa akka waan keeppii isaanii ta'ee yoo barbaadan sirra kaa'an yoo barbaadan sirraa fudhatanidha. Warra argitee alaabaa tokko, afaan tokko, aadaa tokko, biyya tokko, amantii diiga malee warri sabaaf sablammootaaf mormu, warri walqixxummaadhaaf mormu, warri yoo xinnaate konstitushiniin sun yoo heerri rakkoon qabu jechuudha. Heerri suni at least fooyya'uu qaba malee akka isaan barbaadan kana keessaa muranii fakkeenyaaf article 39 keessaa darbu sirna federaalizimii lagaaf bishaanitti deebisu gaaf samaayyuu dagattee barati bishaaniif lagatti deebisanii onnoo jennaaniin waa'ee Oromiyaa inaasoftu jechuudha. Amma rakkoon waa'ee golaa maalii yoo jedhu kanas koomenti gochaa wanti turreef kritiik gochaa wanti turreef isa kana gaafa sana waa'ee kee dhiifteeti waa'ee biraa dubbatta kana boldly gaafa biyya jirus kaasaa ture. Amma fakkeenyaaf OPDO ati kaaste OPDO'n ani dhaaba jedheen beekoon gaaf tokko gara ODP'tti jijjiiramte ODP'n dhaaba wayii fakkaatee hundi keenya wanni kun gargaaramuu qaba laata sadarkaa jedhurra at least ijoolleen keenya of beekanii jiru kanaafuu kan jedhu wayii uumamee qilleensi jijjiiramaa sun gaafa akkas ta'u osoo gargaaramanii ka jedhu fedhetti sana booda gara kaanitti dabaranii garri suni amma achi dhaabbatanii waa'ee Oromiyaa dubbachuun nama rakkisa. Achi dhaabbatanii waa'ee Somaalee, waa'ee ufii, waa'ee Tigraay qofa dubbachuun nama rakkisa. Tigraay silaayyuu keessa jirtu. So amma dhaabbanni PP jedhamu kuni ani I don't know akka itti isaan laalan hin beeku. Dantaa hawaasa ofiidhaa, dantaa naannoo ofiidhaa, dantaa gaaffii uummata isaadhaa gaafachuudhaaf hin rakkatu warri achi keessa jiru jechuudha. Kana ergasiin jedheen booda maraafuu namni maqaa sabaaf sablammootatiin socho'u maqaa Oromummaatiin warri socho'u seenaa keessatti waan isaan gaafachiisu hojjechuu hin qaban jedhee yaada. And seenessi amma hawwan kunillee kan goobanaatiin alatti yoo biyyi bilisoomte yoo bulchiinsi gaariin dhalate yoo dimokiraasiin jiraate hawwii kenna waan ta'eef I think sappoortii godhaa jechuudha dhugaadhaan yoo lafarra jiraate. Kanuma jechuu danda'a kaa gammee amma har'aaf. Ulfaadhaa galatoomaan illee gaafa kiyya fixadhee kaa isa galatoomachuu qofaan haafaa gaa yeroo teessan qaalii lolaattanii aarsaa gootanii asirratti nu argamuu keessan maqaa hordoftoota shabboo biyyaatiin ulfaadhaa galatoomaa wayyoo baasanii jechuu barbaada. Thank you. Ayyee atillee galatoomii ulfaadhu akkuma kanaan dura siin jechaa ture Oromoon
ofitti deebi'ee mooraa isaallee ilaaluu danda'uu qaba. Akka ilaalama marii kana keessattuu hangam akka daddarbamaa jiran ni argina. Osoo tokkummaan jiraatee, osoo walitti dhufeenyi jiraatee, humna ta'a. Kanaaf tokkummaa Oromoo irratti isinis hojjedhaa, nutis hamma danda'ameen uummata keenya barsiisuu yaallaa. Ulfaadhu galatoomii. Galatooma. Ilmaan ayyaa mariin teenya gaa ni jalqabne malee hin fixanne. Maaliif isaniitu itti dabra jechuudha. Waan irraa asitti haasofame kana qayyabadhaa mee isanillee marii teessanaan bakka jirtanitti akka maatiitti illee akka waa'eelatti akka hawaasatti illee marii teessanitti fufaa isaniin jenna. Qophii keenya kaarraan waliin hordoffuu keessaniif ulfaadhaa galatooma. Akka qophii kana fakkaattu waliin dachaanu Profeesar Hussein Kadir irra deebinee galatooffanne isanillee ulfaadhaa nagaa waaqaa keessan oturaa. Thank you. Thank you.